Waanuma Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru laala. Rabbii jaati. Hin salphanne durboonni nu salphiste wallaahi. Warra nu dalagatee jiraatu laffa'ee warra maatii isaa gargaaru warra obboloota isaa barsiifatu ofii baalagattee maqaa walitti nu waamsiste jechuudha. Masmarri kun masmaratti durboonni dhiirota galfatanidha jechuudha lala. Akkuma beekamu inni kan qumxaa uffatee inni kan bakka akkaataan takkaataa sana namaan galu. Mee malaalaa sinumtu dhugaa rabbi amma feesbuukii irra tiiktookii irra yuutuubii irra bakka namni viidiyoo waraabee poosti gochaa jira jechuudha ilaalaa. Dhiirota akkas karaa deeman ija keessa ilaaluun gojoma maaliif akka ta'e ani hin beeku. Rabbi isaan itti haraaramu karaa isa dhugaa isaan barsiisu. Mee ilaalame akkanumatti ilaala gala ila fudhattee manatti gashatte ila isheen kun immoo minni fatteel tokkos fudhatte ila kunis dhaqe galee faana kunis dhaqe. Ela hin gaafatata ta'ee siree irra teessee eeggattiimsan ila kun hola maasaas jedhee ilaala hojii dhiirotaa ilaala ila akkanatti bakkeetti durboota faana baala gachaa oolee galee nama nagaa fakkaata. Amma eedisii biyya keenya keessatti kan baay'isaa jiru durboota ishee akkasii fi dhiirota ishee durboota kana hin caalle jechuudha. Bilaashuma rarraafatan malee kan dhiirota kana durboota kana hin caalle. Amma qaruma isaatiin durboonni kun mana shaarmuxummaa banataniiru jechaadha. Darbee ammoo innumti mana kana ijaaree kireeffateeru. Amala durboota kanaa bareeda akkanatti ijaaree kireesseeramu. Amma sasaan akkas godhan kana hin beekumu. Mee akka midhamee naaf naan galli baay'ee gaaffii natti ta'ee jira. Akkuma nama gabaa dhaqee gabaarraa soneeffatee galu fudhatanii manatti gixximu. Maal jechuu haadhaan qabammoo abbaan qabammoo firan qabammoo obboleettiin qabammoo haadha isaaniitu obboleessa haadhaan qabumoo abbaa isaaniitu obboleessa faana dhalatan haadha faana dhalatan hin qabanimoo mee akka midhamee dhugaa rabbii ana baay'ee gaaffii natti uumee jira jechuudha. Baay'ee tokko ilaala ishee durboota biyya manatti galfattu ila durba ishee shaarmuxaa jedhu durba gaafa jedhamu kanuma rarraafatee deemu kanuma guntuuta rarraafatee deemu kanuma jallisaa hin jira mitiire akkanuma hundatu walitti bu'amama jechuudha. Isheen akkanatti shaarmuxummaadhaan beekamte maqaan ishii Aboo Hagas Mara. Maaliif mana yoo jijjiirratte iddoo biratti isheen miskiina garuu maqaa keenya nu nyaatte jechuudha. Dhugaa rabbii baalagee waan badii akkanaatu maqaa keenya walitti nu oobsisa. Mee ilaalaa mila qarmammeetti balbalarra dhaabattee afaan bantee sanuu ila akkanatti bakkee qarba balbala qabattee dhaabattee dhiira eeggattee fudhattee ol galte lalaala hojii durboota biyya Itoophiyaa keessa jiraatanii. Yaa rabbi galgala keenya fokkisiisi. Dhugaa rabbi maatii keenya irraa addaan baanii maqaan nun badii. Nama maatii isaaf ta'ee maatii isaa gammachiisee eebba maatii isaa fudhatee gaafa guyyaan isaa gahe immoo gaa'ela isaa dhaabbatee abbaa manaa isaa wajjiniin kabajaan safuudhaan wajjiniin jiraatuun waa taasisu Waaqayyo. Akkanatti maqaan nu bade kan marqaasaa miti kan maqaasaatti anniitiin marqaan illee nyaatamee bada maqaan hin badu achuma jira hamma gaafa du'an yoo du'an illee maqaan hin badu. Poo niiti abaluu ishee akkas jette moo intala abbaa baluu ishee akkas goote moo ilma abbaa baluu sotoon du'iin akkas ta'aa ture akkas gochaa turte moo jedhu maaliif mataan ishii baduyyuu maqaan ishiin banne jechuudha. Mataan ishii baduyyuu hojii ishee yaraa biyya lafaarrannaa jirtu hojjechaa turte hin banne jechuudha. Mee ilaalame rabbumaaf jedhaate dhugaa rabbi maal jechuudha. Qabsoo hudduutu jammarame Itoophiyaa keessatti. Inni kaanoo qabsoo Oromoo bilisa baasu jecha akkatti gala. Inni kaan immoo qabsoo akkasii nuu jammaree moo akka midhaminaafuu naan galle bitaanatti galee naan maal jechuu annu waansa indee safuun akkamitti dhibame abbaan isaanii haati isaanii obbolaan gaafa kana argan maal jedhu moo biyya biraarraa dhufteetu Itoophiyaa keessatti guddatteetu ashaarmuxummaa jammarte jenna gaama kana.
sila Itoophiyaa ma keessa jiraatu. Rabbii akkas naman salphisiin dhugaa rabbii. Sanu akka waan babbareedanii duratti kutanii qumxaa dhambaanii bakkee dhaabatu. Maal jechuudha? Akkamitti dubartiin safuu wallaalti. Qoonqoo fudduun akka abbaan godheedhatti haati qonnaa tarattu. Maal ijoo? Akkamitti safuun biyya keenya keessaa dhibamee akkanatti hudduu gurgurtee jiraatti dubartiin. Dubartiin fayyaa qabdu, dubartiin qaama guutuu qabdu, dubartiin hojjettee of jijjiiruu dandeessu, dubartiin of hojjettee ofiif taatee maatishiif taatee ollarra dabaltee biyyashiif taatu akkamitti har'a hudduu gurgurtee jiraatti. Maa akkamitti yaadama kun? Ara basmaam yaa rabbi bara akkasii nurraa qabi. Dhugaa rabbi baratti dafqa keenyaan laffaanee baratti dadhabnee dafqa keenya xuruursine maallaqa argannee itti gammannee itti eebbifamne jiraannu nuu taasise yaa rabbi. Ara basmaam ganaa gudii agarraa. Ganaa gudii agarraa. Maaltu ta'uuf jira laati yaa rabbi? Hindee? Maal jechuudha? Otuma ta'eeyyuu dhiirarraa bareeda. Dhiirri too fudhatee galeellee mirga isaati. Yaa innis mirga namni isaafii kenne hin jiru. Garuu dubartiin akkanatti mana kireeffatte guyyaa adii dhiira manatti galfattu kunmoo bayyesus. Dhukkubni HIV kanaaf Itoophiyaa keessatti babal'ataa jira jechuudha. Kana booda sanuu qorichi isaan jiru rakkattee warri loonii jedhee tabsee galaan jedhu biyya keenyatti yennaa namatti taratanii aga. Ila galgalallee kachi baatee dhaabatte lakkanatti fudhattee galte. Ila maggaarajaa ishee qabattee isheen kaan immoo qarmameetti bakkeerra barriirra dhaabattee mudhii qabatte maali ijoo laalala. Safuun akkamitti bade biyya keenya keessa? Hindee? Fayyaa guutuu qabdi. Hojjetteen jiraattu? Laffaate. Isatu ishee gammachiisa dhugaa rabbii. Gaafa hojjettee of taate maatii ishiif taate akka diyaamindiitti barbaade dhiirri ishee fuudha. Dubartii qalbii qabdu, dubartii safuu beektu, dubartii ogummaa qabdu. Dubartii jireenya koo jettee murteeffattee hojiitti cachitee hojii ishee hojjetattu. Dubartii maatii ishiif yaaddee maatii ishiif kabaja kennite ofiif kabaja kennitu dhiirri kufee ka'ee barbaada. Dubartii akkanatti bakkeetti hudduu gurgurtee ofiif